kanti adet ogun karat majiru mana takastat Kami dah mana jette nama tu kau super badu. Akka ni takasa jiru mana arjera. ki mo sini Ani arjera. Siluma yuk kan kasih berbahan apa? Akka ini ada rasa orang kami nakar. Nakar. oi mal jechuda Mal jechuudha. Ko tu hundi keenya gara seeraan gosa. nero ada miti sini kan nyanne malu Nyaadheera malee. Ayyee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota yuutuubii burqaa bokkuu akkam jirtu isiniin jenna. Har'a piraankii ajaa'ibaa qabannee isinii dhiyaanne. innis wanta irratti xiyyeeffatee jiru qaroo dhabeeyyii fi nama isa normaal jechuu arguu danda'udha qaroo qabu eenyuuf akka murteessan jechuudha. Maaliif isa qaroo dhabe sanaaf immoo isa qaroo qabuuf immoo wanta dhugaa jiru himuufi jechuudha. Kanarratti Piraankii keenya har'aatis nama qaroon qabne tokkoo fi namoota biraa irratti kan hojjennudha. Egaa qaroo dhabeeyyii ta'ee hojjedhaa jechuudha. Kanaaf isheen jaalalleetii taatee hojjetti ani immoo qaroo dhabaa ta'eetiin hojjedha. Egaa gaafan qaroo dhabaa ta'ee hojjedhu kana ishee jaalalleetii kana namni biraa najala takkas eegodhu sobeen jedhaan immoo laa kana hubadhaa. Sobeen jedhaani inni mooyyuu maal akka jedhu jechuudha. Yeroo sanatti wanti sun maal akka ta'u arguuf jechuudha. egaa ani qaroo dhabaa ta'ee akka nama godhu gaalumaan ilaalla. egaa qaroo dhabaa ta'ee gaafan hojjedhu ishee gaafa namni najalaa tuqee namni biraa immoo maal jedha. Sunan takasini kootuun jaalan ilaalinidha. Maaliif hangama kana jaallatu baruuf jecha osoo inni na ilaalin akkas jedheen nan soba jechuudha. Osoo dhugaatee immoo hammami wanti kun kan jedhu immoo yericha adda baafannaa jechuudha. Kanaaf wajjin taane ilaalla jechuudha. Egaa ni gidduutti immootu qaamni seeraas jira. Poolisiin wantoonni nu barbaachisan jiru. Wantoota kana hunda guuttanneeti waan kana hojjenna jechuudha. Namni immoo dhaabbatee ilaalee yookaan immoo odeessin immoo maal jedha waan kana. Yaada saba keessa jiru waliif hubachiisu jechuudha. Koottuma egaa poolisiinis jira. Qaamni seeraas jira. Qaamni seeraas immoo maal jedha. Saganagaan. Anis kunuun saajina hordofaan jedhama. Gama kamiin illee piraanka gochuuf qophiidha jechuudha. Hayyee haa jalqabu. Ittaafu. Tole ani nan siqaa. Eegasiin nan sana jalqabeen dhufa waan ta'eef. Tole. Gurgufa. Akkan qaroo dhabaa kabajamtoota daawwattoota yuutuubii keenya egaa amma yeroo ammaa kana eegaa jira. Akka carraa namni dhufaa. Amma karaa kana asiin deemnamoo garam gurraam. Wachumee dhufaa ramcaa wayii. Obboleessa. Nama arganneera kun. Arganne? Nagaa. Karaan kun meesatti nama baasa walii wallaallee dhaabataa jirra. karaan kun mo dakaa deemtan karaa asfaaltii sin baasuu danda'a. Isa gadaanu. Karaa isa olaanuma isa gadii sanatti Sagadii sana deemtan asfaaltiitti baatu. Maal kan guyyaa adiidhaan nama dhaqas akkasitti. Maal jechuudha waddatti? Maal jechuudhaatiyyuu? Karaa nan gaafanne karaa sitti baara miti? Maal ijaan nama taqqasuu naasaanii fi ijaan nama taqqasuu koo waan biraa. Kootu. Ijaan argu jetteeti taqqasaa jirtaati. Ijaan agartamooti? Ijaan agartamooti? Maal jechuudha amma? Karaa na gaafachaa jirtu ati? Yoon arguu baadhe naa galaan siin jedhe Afaan si gaafadhe. Ijji kan kee kan hojjetu kan biraa afaan kan kee kan haasa'u kan biraa. Yooma si taqqaseenii? Asumatti moo? Karaa sitti baara miti karaa siin baasu siin jechaadha. Kanaafuu amma ijjii fi afaan waan biraatiin siin jedhe mal. Leensa ijaan argu jettee taqqasaa jirtaati. Akkasitti yaaddeeti. Karaa miti. Karaa si harkaa bade immoo dhimma biraatti deemtan. Meeshaa akkamitti qocholtaan siin jedhe. Dhimma biraa jechuudha. Bira yoo jiru. Maalitti argiteeti? Maalaan dhiiraa miti? Ani kan arge sitti maal jedhamti? Iji isaan argamoota? Arguu dhiisus maal jedhamti? Akkanumattuu naa galaa siin jedha. Akka nama wajjin deemu sayyuu dhiiroo wajjin sun deemu akkasitti waan jirta? Maal haasaa hartanii? Akkamitti taqqastaan siin jedhama akkamitti taqqastaan? Taqqasuu koo maalitti nagarteeti? Maal argaan jiru amma ishiin himaan jirtu? Himeera koo wanta ani jaan argee kan siin jedhe miti. Himeera naama na yaa kooti miti. Yooma si taqqaseen? Nan taqqasne kana caalaa maal gochuu? Amma taqqasne amma taqqasne. Wajjinaa sobnee afaan lama caalaan too sitti taqqasa. Maalitti ol beenaan taqqasa? Nafuutee naan Siin argaan jiran? Ani argaan jiran? Maaloo buleetti koo hambaa? Otuu ijji nama fuuti ta'e kootu fuudhee sana geessitee ta'een. Rakkoo biraa qabdu natti fakkaate. Rakkoo biraa qabdu. Akkamitti taqqastaan siin jedhan akkamitti taqqastaa odoo ani jiru akkamitti taqqastaa? Yaara taqqasnee maal taatanii? Maal ta'uu feeti? Innis dhaabbatu maal ta'uu feeti siin jedhe? Hin agarta miti si. Maal argaan jira? Argitu jedhaa isa iyyuu immoo?
akkamitti odoo nan jiru na jalatti takkastaa siin jedhe. Yoo takkase. Maal argaan jiran? Akkamitti argaa? Bakka nan deemesi. Maal eessa deemtaa? Daraaseera ergina takkan deemu. Nama akkamitti ati sitti dubartii tokko turte maal jechuudhaati? Maal tuffiidhamee maal jechuudha? Hin argu jetteeti na jalatti wani jechaa jirtaati. Ishiin beekaa jirti malee sosobaarti. Beekaa miti. Beekaa miti. Amma nuti ijaan akkasii takkas hin argine. Ijaani. Dirqama afaaniin dubbachuu qabdaayi. Nan deema bakka. Eessa deemtaa dhaabbata daraaseera dhaabbatu. Rakkoo guddaa qabdayu. Rakkoo guddaa kan qabu siin. Gaafiin ani si gaafadhe kan biraa deebinati naa deebistu kan biraati bar. Maal asii deebise? Rakkoo guddaa kan qabu siin jedhama. Si daandiin deemaa. Adaraaseera hin deemin ergi tokko hin deemin. Maal ka? Nuufaalaa namni nuufaalaa. Eenyu? Anqaama seeraati. Ani Qaama seera. karaa nutti agarsiisiin jedheen. Garaa darbee ija isaatiin waan biraa naan jedha. Otuu jirma kun ta'e isa fuudhee Maal ajjeesa jechuudha. Maal takkas ta'umsa yoo nama. Aanan takkasne. nama hojii dandee maa jira nuti akkamitti yaaddeeti. Ogumaan karaatti maa jiru mana takkas taate. Ati qaama miidhamaadha jettee namatti qosu barbaadamu. akka inni takkasaa jiru waan argeera. Ani argeera. Silumayyuu kan akkasii barbaadna abba. Akka inni adaraaseeraan qaama qabe. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Kottu hundi keenya gara seeraan geessisu. Needoo raddamiti si. Maaliif takkas ta'umsa yoo nama. Wanta akkasii sorattoo qaba. Ani seerri maaliif Arrana barsiista. Otoo deemu. Deemna achitti haasofna. Amma deemta waan deemta na wali. nan deema garuu akkasuma waan nama itti sun qabu ka. Isu achitti haasofna. na jalaa baasuudhaan deemtaati. Suura hedduu kan jalaa baasuudhaan deemta. Ijaan argu jetteetu. Yoo mirraa jalqabe seera kanaa moo akkas ta'anii kan nama. Maal jechuudha woyi. Saajin. Kottaa fi yeroo tokko. Maal? Ifama tole. Ifama. Kun achi kaameraan achi dhaabbateera. Raankiidha. Ifama guddaa. Wanta akkana adeemsi mudate maal sitti dhagahamaati? Haraani baay'ee rifadhe duraa jechuun dhugumas jechuun ani garuu takkasni beektaa ani karaan itti maaraa kun innis immoo qaama seera jedhu baay'ee rifadhe jechuudha maaliif qaroo dhabeessa fakkaate waan baay'ee gochuu danda'a namni bara kanaan beektaa ani immoo na rifadhe dura waan kun immoo namatti nama alaala jiruuf odeessiidhaaf dhugaa fakkaachuu danda'a inni baay'ee rifadhe garuu galateen Tole akka carraa egaa piraankii irraa kanarratti obboleessa keenya akka carraa karaa irratti arganne eenyu maqaan kee? Beekii guddaa galateemi egaa nu faana hirmaatteerta sagantaa piraankii keenya yeroo biraatiinis wal arguu dandeenya ulfaadha siin jenna egaa kabajamtoota hordoftoota keenya piraankiin keenya irraa kana fakkaata ulfaadha galatooma.